Yooyyaa daawwattoota keenya jaalatamoo fi kabajamoo bakka jirtan cufattuu oolmaa bultiin badhaadha. Yaada gabaabaa tokko isin biraan gahuuf dhufe yaadi kiyyi kun tsimdoo waan jedhu irrattu xiyyeeffata. Tsimdoon maali? Akkamitti hundeeffame? Eenyutu hundeesse? Kaayoon isaa maali? Waan jedhu irraa gabaabsee dubbadha. Achiin boodattuu kanaan wal qabatee yaadni kiyya maali ka jedhu dhagahuu deemtanii keessattuu tsimdoon Oromoof Oromummaaf qabsoo Oromootii fi hiikkan isaa maal, faayidaan isaa maal, miidhaan isaa maal waan jedhu irrattu yaada kiyya waan na fakkaatu gabaabsee isin biraan gahuu deema. Haa jalqabnuti. Tsimdoo maqaa jedhu. Tsimdoo yookaan ximdoo yookaan ximdii yookaan cimdii maqaa jedhu dhagahuun oolle. Maqaa kana warri hedduu kaasuu warra Hewwahaat yookaan ammoo paartii yeroo ammaan tana Tigraahii bulchaa ufiin jedhuun miidiyaa isaanii irra dhagahuun ooltan. Ittaansee ammoo miidiyaa warra Amaaraa Kafaannoo irra dhagahuun ooltan. Hag tokkotti ammoo miidiyaalee mootummaa Abiy Ahmedii yookaan mootummaa Itoophiyaa dhagahuun ooltan. Tsimdoo, ximdoo, cimdii, cimdoo. Maali? Dubbiin asirraa jalqabde. Bara 2020 haga bara 2022 mootummaa Abiy Ahmediitii fi Hewwahaat yookaan ammoo wayyaanee jidduuttu waraanattu dhoo'e. Waraani sun waraan badii barbadaa miidhaa guddaa dhaqqabse. Qaama hedduutu keessatti hirmaate. Mootummaa Abiy Ahmedii waliin ta'uun milishoonni adda addaa keessattuu milishoonni naannoo Amaaraa humni adda naannoo Amaaraatiif Eertiraan wajjin tahanii Hewwahaat lolan. Lolli sun miidhaa guddaa eegii dhaqqabse. Namni hedduun eegii dhumate. Qabeenyi hedduun eegii barbadaa'ee waggaa lamaan duubattu waliigaltee Afrikaa kibbaa magaalaa Piritooriyaattu hoggansa gamtaa Afrikaatiin waraani sun dhaabbate. Jaarsi araaraa ka gamtaa Afrikaa bakka bu'ee araarsan keessattuu gumaacha guddaa taphate. Pirezidaantii Naayijeeriyaa duraanii Olusegun Obasanjootu ture. Haa ta'uutii malee waraanii kun dhaabbatullee waraanii kun lafirratti dhaabbate jedhamee waliigalteen mootummaa Abiy Ahmediitii fi Hewwahaat yookaan wayyaanee jidduuttu mallatteeffamullee nagaan laf qabachuu hin dandeenye. Waraani sun mufii biraa dhale. Maaliif? Akkuma dura dubbadhe waraan kan keessattuu mootummaa Abiy Ahmed deeggaruun qaama adda addaatu hirmaate ture. Qaamii guddaan tokkini warra naannoo Amaaraa turan. Faannoo haa taatu, Liyyuu Haayilii haa ta'u, milishaa Amaaraa haa ta'u, warra sun qaami biraa Eertiraadha. Warri Eertiraatiif warri Amaaraalleen lachuu warra walii galanii Hewwahaat balleessuu barbadeessuu qabna. Kanaafuu araarwanni jedhamu nuuf hin liqinfamu hin fudhatamu jechuudhaan mootummaa Abiy Ahmediittuu mufatan. Kanirraa kan ka'e Abiy Ahmediif warri Amaaraa faannoon faati wal dhaban. Gamtaan waraanaaf dhaabbate ni diigame. Ni facahee qawwee walirra kaasan. Gara biraatiin ammoo Abiy Ahmedii gargaaruu keessatti kagahee guddaa qabu mootummaan Eertiraa kan Isaayyaas Afwerqii diinummaa hama Hewwahaat irraa kan qabu Hewwahaat badee barbadaa'u malee anin du'ee argama araarin fila jechuun mootummaa Abiy Ahmediitiin wal dhabe. Mootummaa Abiy Ahmediitii fi Hewwahaat illee jidduutti akka barbaadam nagaan dhufe laf hin qaban. Tigraay keessa nagaalleen hin jiru, waraanii hin jiru, jiddumtanattu dubbiin akka tokko taatee hafti. Haala kan keessattuu ammaan tana Itoophiyaan argamti. Naannoo Tigraayitii fi mootummaa jidduutti waraanilleen hin jiru, nagaan hin jiru. Haleellaa diroonii mootummaan Abiy diroonii achi dhahee achittuu rukutamee achi miidhaan akkana dhaqqabdee Hewwahaatilleen hin dhaadatti shararinatti wal dhabanii raayyaa qobboo wal dhaban waan jedhu dhagayaa jirtan. Haga waraanii dhaabbate ammoo naannoo Amaaraa keessatti Abiy Ahmedii faannoo jidduutti waraana deemaa jira. Oromiyaan ammoo waggaa 8 guutuu mootummaa Abiyyiitii fi waraana bilisummaa Oromoo jidduutti walitti bu'iinsa adda addaatu gaggeeffamaa jira.
Eertiraaf Abiy Ahmed wal dhabanii jiran haga waliigalteeni Pretoria Afrikaa kibbaa mallatteeffameen duubatti Abiy Isayyaas arguu hin barbaadu Isayyaas Abiy arguu hin barbaadu rakkoo kan hammeessa immoo Abiy Itoophiyaan balbala galaan diimaa irratti argachuu qabdi kaa jedhu mootummaa Eertiraa akka malee aarsee dallansiisee rifachiisee sodaachisee jira kanaan wal qabate haala kan keessattuu yeroo ammaan tan naannoon Tigraay nagaa waraanallee hin qabne keessatti yeroo naannoon Amaaraa bara waggaa sadii olii wal waraansan raafamaa jirtutti yeroo Itoophiyaa fi Eertiraan akka malee waliin gaarreffachaa jirtutti yeroo gaafii Afrikaa ammoo ji'oopolitikaan isaa sababa waraana Iraanii sababa waraan Suudanii keessatti deemaa jiru galaan diimaa galaan Faarsitii wal qabatee raafamii guddaan geggeeffamaa jirutti Hewwahaatii fi mootummaan Abiy Ahmedii gara waraanattuu deemaa jiran kan keessatti wanni Tsimdoo jedhamu kunini dhalate Tsimdoon ka dhalate muufii waliigalteen Afrikaa kibbaa kanagaa buusti jedhamu yookaan ammoo waraan dhaabdi jedhamu mootummaa Abiy Ahmediitii fi Hewwahaatii jidduutti mallatteeffatee Tsimdoon akka dhalatuuf sababa taate. Maaliif sababa taate? Duratti dubbadhee jira. Eertiraan hin gammanne, Faannoon hin gammanne, warri Tigraay illee hin gammanne. Warri kun cuftunuyyuu hin gammanne Abiy Ahmediitti. Eertiraa fi Hewwahaat wal balleessanii wal barbaadaa turanii kalee amma immoo araaramanii jiran. Faannoo fi warri Tigraay kalee wal balleessuuf wal barbaadaa turanii warri Tigraay Hewwahaat faatii uummata Tigraay irratti jenosaayidii geggeessitanii lafa Amaaraa lafa Tigraay walqaayitti raayyaa fudhachuu feetan jedhee himachaa ture amma immoo qubaaf qubee taanee jirraa jedhan Eertiraa kalee duguugga sanyii jenosaayidii Maahibere Deggoo Mitswaatti dhifama Aksuumitti nurattu geggeessite jedhanii sun wajjinam qubaaf qubee taanii jiranii fir taanii jiran akkamiin dhalate rakkoon waraanii Tigraayitti dhalate sun araara dhugaatiin hin goolabamne qaamolee waraan kan keessatti hirmaatan hundinuyyuu adeemsa araaraa keessatti hirmaanne muufii qaban. Muufiin kunini aadaa Itoophiyaa, aadaa gaafa Afrikaa araaraan furamuu waan hin beekneef gar humnattu deemaa jira. Ka araara kanattuu muufate tokko Hewwahaat waliigalteen Pretooriyaa sun hojiirra oolle waan jedhuun muufate. Lammaffaa Eertiraan ammoo Abiy Ahmed naganee waan jedhuun muufatte. Faannoon ni ganamnee Abiy Ahmedin waakkatee jechuun warrilleen karaa sunini wanni isaan yaadan waan hin taaneef muufatan. Muufannoonni kun jechuun akka naannoon kun nagaa hin arganne godhee jechuudha. Haaluma kan keessatti Abiy Ahmedii fi Hewwahaat illee jidduu hariiroon jiru waan gaarii hin turreef Abiyyi fi Isayyaas illee jidduu hariiroon jiru waan gaarii hin turreef mootummaa Abiyyi fi Faannoo jidduu illee waan hin turreef humnoonni karaa kaabaa jiran kunin waliin dhufanii jalqabaayyuu sababa waraanaa ka taheen wal loluu dandeenyeef sababa mootummaa Abiy Ahmediiti. Isattuu wal nu dhabsiise. Mootummaa isaa ka Oromummaatti wal nyaachise aangoo isaa dheereffachuu barbaada waan jedhu haasaamuu jalqabe. Haala kan keessatti jalqaba warri Tigirinya dubbatan lamaan Tigree Isayyaas Afeworqii ka Eertiraatii fi Tigirinya warri dubbatu ka Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el wal haasahuu jalqaban dhoksaan. Haasa kan jalqaba mootummaa Abiy Ahmediittu nu hayyame waan jedhamullee dubbatame jira. Garuu haasa adda addaa godhuu jalqaban. Haasan isaan godhan kun keessaa tokkini hariiroo naannoo daangaa jiru fooyyeessu ture. Garuu haasan jalqaban sun maqaa bifa Tsimdoo jedhamtu godhachaa dhufte keessattuu hariiroon Abiyyii fi Eertiraa jidduutti eegee hammaachaa dhufen Abiyyii fi Hewwahaat jidduutti hammaachaa eegee dhufen duubatti Tsimdoo wanni jedhamu kun dhalate. Tsimdoon kun jalqaba maal jedhanii ummataaf ummata walitti fida. Ummata Eertiraatii fi ummata Tigraahii ummata amantii gosa tokkoo qabu, ummata aadaa gosa tokkoo qabu, seenaa wal fakkaataa qabu, ummata walirra dhalee wal horee, ummata kan walittu dhiyeessine walittu finnaa waan jedhuun Tsimdoon sochii ummataatii fi ummataatii jedhanii yaadan. Haa ta'uutii malee adeemsanii Faannoon Amaaralleen jabaachaa dhufee waan jedhe yaadamuuf Hewwahaatiif Abiyyi jidduullee rakkoon jirtu babal'achaa waan deemteef akkasumas dhimma galaana diimaa Abiy Ahmed waan kaaseef kanaan wal qabatee rakkoon Isayyaasiif Abiy Ahmed jidduu jirtulleen hammaachaa waan dhufteef ammaan tana warri gamtaan
kunin warri jechuun kaabaa kunin Tigrinya warra dubbatu ka Eertiraa Tigrinya warra dubbatu ka Tigraahii warri Amaaraa gamtaa uumuu barbaannaa waan jiru tokkottu geggeeffamaa ture. Kanaaf ammoo sababii guddaan kan tahe akkum duratti dubbadhetti waraani Tigraahii ka dhalate suni waraani wal nu nyaachise waraan kanaaf sababa ka tahe Oromummaadha. Mootummaa Oromoo ka Abiyyi aangoo gubbaa jiru humnoota kaabaa warra kaabaa kan dadhabsee wal nu nyaachise waliin nu dhahee nu barbadeesse daaraa nu godhe aangoo Oromummaa yookaan mootummaa Oromoo ka Oromummaa bara dheeraa fi tursuu barbaada. Kanaaf waan kana irratti ija banannee gamtaan dhaabbanne mootummaa naannoo Tigraahilleetti duguugga sanyii godhe ka Eertiraallee liqimsuu barbaadu ka naannoo Amaaraallee duguugga sanyii godhaa jiru akka warri jedhu jechaa jira. Mootummaa kan dur dhaabbachuu qabnaa bifa jedhuun tsimdoowwanni jedhamu dhaabbate. Tsimdoowwanni jedhamu dhaabbate. Akkuma dubbadhe naannoo Tigraay keessatti yeroo ammaa nagaan hin jiru waraanillee hin jiru. Garuu haleellaan diroonii bakka hedduutu jira. Mootummaallee waraanaaf qophaa'aa jira. Warri Tigraahillee waraanaaf qophaa'aa jira. Araar waan jedhamu dubbiin araaraa dhumattee jirti. Amma sa'aatii dhumaa gubbaa jirra. Mootummaa Abiy Ahmed ka jenosaayidii Tigraahii gubbaatti geggeessee marsa lammaffaaf qophaa'aa jiru mootummaa kan wajjin mari'achuu hin deemnu awwaaluu deemna waan jedhu warri Tigraay dhaadachaa jiran. Dabratsiyooniin faatii waan haasaa jiran. Kanaafuu mootummaa kan awwaallu malee wabii homaatu hin qabnu. Kana ammoo warra miidhamoo sabaa fi sablammoo cunqurfamoo adda addaa wajjin warra qaam siyaasaa Itoophiyaa ka dubbiin ilaaltu wajjin dhaabbanna. Warri sun kaasaan jiran kami? Faannoo warri sun kaasaan jiran kami? Waraan bilisummaa Oromoo. Warra kan wajjin taane warra fariillee uguggum warra jedha wajjin taane warra Haji Ibrahim Abiy Ahmed irratti duulle mootummaa Abiy Ahmedii garagalchinaa waan jedhu tsimdoo yaadin nuuf keessa qaba. Yaada kana akkuma jedhe bu'uurii isaa Tigraay fi Eertiraa jidduu lamaan tsimdoo sochii uummataatiif uummataati. Amma guddatee ammoo warri falmitoota Abiy Ahmedii humnaan kuffisuu barbaanne jedhan aangoo irraa kaasnu jechuu barbaadan warri faannoo warri uguggumuuf hin jedhuu fi waraani bilisummaa Oromooleen keessa jira jedhame warri kunin gamtaa dhaaban. Haa ta'uuti malee gamtaa kanaan alatti tsimdoon yookaan cimdiin warra biraallee of keessaa qabaa jedhamee dubbatame jedhan. Warri Gaambeellaa keessa jira jedhanii warri Gumuzii keessa jira jedhanii haq tokko warri Somaaliitii fi warri biraallee keessa jira. Kanaafuu itti dabalamuu deemuu danda'a jechuudhaani warri miidiyaa Tigraahii akkasittuu bal'inaan haasawaa jiran. Asirratti garuu waan tokko lama sadii jennuuti. Waan tsimdoo kan akka malee haasawu warra Tigraayitti haasa miidiyaa isaaniitti haasawaa jira. Keessattuu miidiyaa Hiwwahaati deeggaraa ka akka Zaaraa miidiyaa Staaliin Gabrasillaasee miidiyaalee kan fakkaatanittu harki guddaa dhahee tsimdoo jedha. Maal jennaan amma 4 kiiloo deebuu qabna aangoo qabachuu qabna waan jedhaniif tsimdoon kunini konkolaataa gara 4 kiiloo isaan geessu meeshaa aangoo isaan geesse wareegam isaan irra xiqqeesse nyaaphaa yookaan ammoo diina Abiy Ahmed mootummaa isaatti baay'ise karaa salphaanii aangoo isaan fiduu waan akkasii kan yaadaa jiran. Kanarraa kan ka'e tsimdoo jedhanii harkidhaan harki lammaffaan ammoo tsimdoo jedhee warri haasahu warra Amaaraati. Isaallee warra faannoo Tigree wajjin rakkoo qabnu amantii wal fakkaanna aadaa wal fakkaanna afaanii wal fakkaanna seenaa wal fakkaanna eenyummaa wal fakkaatu qabna addaddummaa keenya kan yeroo qabnu addaddummaa kanaa waan Abiyyiin uume fakkaata. Kalafallee irra wal dhabanii karistii kamaalii kan addaddummaa kan yeroo moggaattu qabna Abiy Ahmed irratti duulla Abiy Ahmed buqqisnaa achiin dubattu kaan ammoo hisaaba suuta jecha herrega walirra buusnaa warri jedhu warra Amaarattu haasawaa jira. Gara Oromootini waraani bilisummaa Oromoo keessa jira jedhan malee haga ammaan tana gamtaa tsimdoo kan keessa waraani bilisummaa Oromoo jiraachuu dhabuu waan inni gabbahee dubbatu tokkolleen hin jiru. Inumaayyuu warri Tigraay dhiyoo kana warri Amaaralleen haleellaa ummata nagayaa gubbaatti faannoon geggeesse kiraamutti haleellaan sunini qindoominaan waraana bilisummaa Oromootii fi faannoo jidduun faannoo waliin geggeeffame jedhanii dubbatanii jiranii karaa addis istaandardiitini waraani bilisummaa Oromoo gabbahee wanni sun dhara kijiba faannoon wallaggaa hin jiru bitamtoota ergamtoota mootummaattu badii miidhaa ummata nagayaa irratti dhaqqabse waan jedhu ibsi kennanii jiran. Kanaaf gamtaan kun jiramoo hin jiru ka jedhu yookaan gamtaa kan keessa abaa'uun jiramoo
woboon jiramoo hin jiru wanni beekam hin jiru waan Tigree fi Amaarii jett malee woboona gammaan tana gabbahee dhugaallee dharallee hin jenne kanattu jira garuu gara warra Tigraahitiin gamtaa kana dhaadessaa jiran warri Tigraahii gamtaa kana akkamittu laal warri Tigraay bakka lamattu qoodamee jira gareen isaanii jechuun Abiyyi wajjin jiranii gamtaan cimdoo kunin ammallee gatiin tan Tigraay kaffalchiisa wanni kunin hojii harkaa yookaan ammoo waan shaabiyaan ittiin deemtu hojii shaabiyaa warra jedhutu jira karaan biraa ammoo karaa kan malee wanni nu angoottuun baan hin jiru keessattuu kanaan dura Tigraay marfamtee marsaa Tigraay sun dhaabuuf yookaan ammoo marsaan sun akka lamuu hin deebineef Eertiraa walii galuu qabna Suudaanii walii galuu qabna Amaaraa walii galuu qabna warra Oromoo fi Affaariitti walii galuu qabna waan jiru marsaa kan cabsine keessa bahuu fi geengoo marsaa kan keessa bahuuf cimdoon nu barbaachisti ka jedhu warri Amaaraa cimdoo kana wal qabatee falmiitu jira falmiin jiru maal tokko warri Tigraahii wajjin falmii guddoo qabna lafirra wal dhabna isaantu nu cunqurse isaantu nu hacuuce badii miidhaa waggaa 27tiif Tigraay gubbaat deemaa turte bara bulchiinsi Ihaadigi Amaaraa irra deemaa turte bara bulchiinsi Ihaadigi jedhuti achiin dub kaammaan tanallee deemtu hundeen bu'uuri warra lafa raayyaa qabatanii jiranii walqaayitillee humnaan deeffannachaa jiranii kanaafuu wanti kunin nuuf hin tahuu waan jedhu warri qabuttu jira yoo nuuta haalli jenne waraanii faannoo hundinuu irra wal mari'ate bulchiinsi irra wal mari'ate wanni kun mirkanaa'uu qabdi malee garee hoggansuuf hin jedhu xiqqaa ka jechuun aangoon isaanii ka akka gaariittu raggaa laf hin qabanne warri kun murtii kan murteessuu hin qabanii warri ammaan tan aangoo gubbaa jiranii ka hoggansa faannoo hin jedhani isaan warri ce'umsaati malee warri jechuun murtii dabarsuu miti waan jedhu falmiitu jira haaluma kan keessattu warri Amaaraa waan kan akka hin deeggarre namni gari gabbaa'ee dubbatee jira sun keessa tokkin Iskindir Naggaati Iskindir Naggaa waan kana hin deeggaru warri waan kan murteessu mirga murteessuu hin qabu anini warra ammaan tana maqaan dhahamee gamta wajjin uumni jedham kan loluu fi bosona seene waan jedhu dubbatee jira kanaaf gamta kana akka hin fudhanne Iskindir dubbatee jira Iskindir qofaa miti warra biraattu jira ka waan kan dubbatan namni biraa ammoo waan kan dhufe kaaba laaleffatallee yookaan waan adda dubbatallee ni jira dubbiin namni gari dubbate ammoo gamtaa cimdoo jedhamu kan cimdii kan keessatti wal shakkiin akka jirtu yookaan akka dhalattu godhee jedhamee warra balaaleffatamaa jiru sun keessa tokko Andargaachoo Tsiggee nam jedhamu nam siyaasa Itoophiyaa keessatti qaama adda addaa keessatti hirmaatee beekama Andargaachoo Tsiggee kun gabbahee akkamiin gamtaan kun akka dhalate dubbate gamtaan kunin Hiwwahaatii fi faannoo akka of keessaa qabu dubbata Hiwwahaat karaa Eertiraattu nam ergate akka inni dubbatettu faannoo wajjin walitti nu dhiyeessaa jedhanii gaafatan faannoon jennaan Tigraay wajjin walitti dhiyaachuu fi Hiwwahaat wajjin walitti dhiyaachuu fi lafa akka walqaayitii raayyaa faattuu jira jennaan Hiwwahaat waan sun boriif bulfanne amma tokkummaan deemne mootummaa Abiy Ahmedii ofirraa kaasna waan jedhuun walii galanii waan gos jedhe dubbate sun ammoo warra Tigraay biralleet warra faannoo biralleet akka malee dallansuu uume jira gamtaa kana yookaan cimdoo kan diiguu fi waan xiyyeeffatee fakkaataa namni kunini mootummaa wajjin hojjeta mootummaa wal dhabu jedhullee cimdoo diiguu barbaada maqaa Amaaraatiin bakka deema dubbata Amaaraa bakka hin bu'u jechuudhaani duulii guddaan geggeeffamaa jira nam kan irrattu namni biraa ammoo waan kan wajjin ka maqaan isaa kahu Jawaar Mohammad haleellaa faannoon Wallaggaa Kiraamuttuu dhaqqabse wal qabatee faannoon waan kan dhaqqabse faannoo Abiy Ahmediiti humna Abiy Ahmedii gurmeesse malee humna biraati miti jechuuni waan kana dubbatee jira kun ammoo warra Amaaraa birallee dallansuu uume jira warra Tigraay birallee dallansuu uume jira deeggartoota Abiyyi biratti falmii akka inni kaase kanaan dura dubbadhee ture garuu wanni Jawaar Mohammad dubbatu namni akka waan xiqqaattu laalaa malee warri isaan cimdoo wajjin uumne jettan gareen isaanii mootummaa Abiy Ahmedii wajjin hojjeta mootummaa Abiy Ahmediitu cimsee jajjabeessaa jira mootummaan keessa seenee jira asi cimdoo uumnaa jettani achiin ammoo karaa biraatiin ufii keessanii ajandaa walii hin galle Asirees Maaree waan jedhe lafa Amaaraa humnaan fudhatan humnaan deeffannaa jettanii walqaayitii walqabatanii dubbate gamtaan keessan kunini gamtaaf hin taane mana maansirrattuu ijaarame jechuudhaani Jawaar Mohammad dubbiin dubbasuun dallansuu akka malee uumee jira warra cimdoo faarfanna jedhanii keessattuu warra cimdoo jedhu ka Tigraay birattu ergama mootummaa Abiy Ahmed jechuudhaani Jawaar Mohammad baay'ee balaaleffatan wanni Jawaar Mohammad jedhe sunin cimdoo waan jedhamsan jidduutu shakkii akka malee akka uumamuuf namni hedduun jechuun waan kana bifa addaatiin akka qoratee laaluuf ija banee jirti Jawaar Mohammad jechuun
waa tokko dubbatee guyyum takka dubbateen cimdoo waggaa tokko oliif dhaadheeffamaa bahe warra cimdoo ofiin jedhu kan gamtaa cimdoo jedhsun akka warra Baabiloonii afaan dubbise tokkumaan afaan dubbise har'a jechuun cimdoon sunini warri Tigraay akka itti ilaalu warri Amaaraa akka itti ilaalu keessattuu Oromoo birattu akka cimdoon itti ilaalamu bifa addaa akka tahu Jawaar Mohammadi kan irratti godhee jira kun jechuun waan qoosaa waan xiqqaa fakkaatu malee Jawaar tiktaakii gubbaatti akkas dubbate maali siyaasa akka malee guddaati har'a afaan wal deebise cimdoon sun maal akka nuuf keessa qabu kaayoon isaa maal akka tahee agarsiisee jira kaan ammoo warri Tigraay cimdoo kanaan kakatan jedhe dubbadhee jira jaarsi araara ka gamtaa Afrikaa pirezidaantii Nigeeriyaa duranii Olusegun Obasanjoo Tigraay deemee ture sagantaan sun jechuun odoo hin karoorfaminu deeme araaraaf jedhee kan inni Tigraay dhufeef gamtaa cimdoo diiguuf jechuudhaan warri Tigraay karaa kanalleen duula godhaa jiran miidiyaan akka Itiyoo Fooramiitii fi miidiyaan akka Zaaraa miidiyaa neetwoorkii hedduun isaanii araaruma jaarsi kun ittiin deemaa jirullee balaaleffachaa jiran haala gosa kana keessatti cimdoon deemaa jirti haala ammaan tana waraanii dorrobee jiruun duumansi waraanaa biyyisan gubbaa duumansaa jiru kan keessatti wanni cimdoo haasamaa jira cimdoon haala gosa kanaatiin dhalate cimdoon haala gosa kanaati duuba cimdoon kun inni maal akka inni fakkaatu akka inni ittiin dhalate waan inni keessa jiru falmi inni kaasu jiru mormii yaada kan inni uumaa jiru irra dubbadhee jira gabaabumatti cimdoon kunin yayyabni isaa yookaan bu'uurii isaa Eertiraaf Tigraayidha abbaan eenyuudhaatti mataan warra Tigraayitti itti matamoo Hiwwahaatiin matamoo Eertiraatti itti mata ka jedhu falmii hedduu kaasa jira an akka kiyyatti Hiwwahaatii fi Shaabiyaan durumallee irraa kaasanii dameelee muk tokkooti Hiwwahaat jechuun Shaabiyaarra dhalatte yookaan jalawanni jedhe Pooleensee faatii warri seenaa qoratanii seenaa warra kan akka malee qoratanii akkamiin akka jechuun Shaabiyaa jala dhalattiin dubbatan ammaan tanallee jechuun jalatti rarra'anii maxxannee jiran kan ammoo warri yaada adda addaa qabanii warri Tigraay kana namni akka Lulaa Salamoon faatii Awuraambaa Taayims Daawud Kebbedee faatii cuftunuu addeessaa jiran piroojeektiin yaada Shaabiyaati Abiy Ahmed nutti jiraachisni tosiin bahe amma Abiy Ahmed jechuun haaloo baanaa waan jiru waan Shaabiyaan ittiin dhufte naaf fakkaata Shaabiyaan mataadha Shaabiyaa jalatti ammoo Hiwwahaati jala faannottu jira naaf fakkaata an akka yaada kiyyatti waraanni bilisummaa Oromoo keessa jirmoo keessa hin jiru hin beeku garuu waraanni bilisummaa Oromoo gaafa waraanni Tigraay bara 2022 sun Hiwwahaati wajjin gamtaa mallatteessee tura gamtaan sun agarraa hin jiramoo hin jiru hin beeku waraanni bilisummaa Oromooleen gabbayee hin dubbanne gamtaan sun itti fufee jira diigamee jira waan jedhu hin beeku ammoo warri Tigraay gareen hin dubbatu gamtaan sun hin jira sanumattu cimdoo tahee waan jedhan naaf fakkaata hin beeku cimdoo tahee waan jedhan naaf fakkaata hin beeku garuu cimdoon hin jira waraanni bilisummaa Oromoo keessa jira jechuun waan gosa kanaa haasawaa dubbachaa jiran jechuudha akka hundaafu wanni amma cimdoo jedhan kun yoo isinii galle taate gamtaa waraanaa fakkaata gamtaa waraanaa ka Eertiraa gamtaa waraanaa ka Hiwwahaat gamtaa waraanaa ka Faannoo warri kun maalidha akka isaan jedhanii warri kun warra kaabatiidha warri kunin warri Itoophiyaa hundeessu warri kun warra qarooma gaafa Afrikaatti fide warri kunin warra gaafii Afrikaa jechuun akka mootummaa tahee sirna mootii beekan nan bulchuu beekan warra aangoon isaanii malu warra nan bulchuu qabanii warri kana warri qarooma fide warri beekumsa fide qubee fide amantii fide akka isaan dubbatanitti warri Itoophiyaa godhe gaafa Afrikaa godhe kan ammaan tana humni hin beekamne tokkin ka Itoophiyaa diiguun beekamu Oromummaa humni jedhamu tokkin ka kanaan durallee jaarraa 16ffaa keessa babal'ate Itoophiyaa qabate gaafa Afrikaa barbadeessee gaafa Afrikaa daaraa godhee qaroominni ballees humni kun deebi'ee bara 1000 aangoo gubbaa tahee waliin nu dhahee nu balleessuu barbaada humna Oromummaa kan ofirraa fonqolchuu buusuu qabnaadha kaayoo warra mootummaa Abiy Ahmedii kuffisnaa ka jedhu garuu mootummaa Abiy Ahmediitii fi Oromummaan akka isaan yaadanitti waan takka mootummaan Abiy Ahmedii karoorni ittiin deemu karoora Oromummaati Oromummaan badee barbadaahuu qabdi Abiy Ahmed aangoo irraa kuffisne lamuu wanni Oromoo jedhama gara aangoo takka hin deebine aangoo ittiin dhufne goonaa waan jedhamu odeessaa jiran amma namni gari tokko lafuma ka'ee ummataaf ummata walitti fidaa jiranii gamtaa siyaasati barbaachisa jedhan no cimdoon gamtaa siyaasati miti gamtaan siyaasaa karoor siyaasaa qaba yaad siyaasaa qaba gamtaan siyaasaa istirateejii qaba marii qaba gamtaan siyaasaa qabxirra walii galametu jira eenyu walii gale eessan mallatteeffame kaayoo warra maali biyyi sun akkamiin walii galte gosa tokkotu barbaachisa kun ammaan tana ka dubbannu cimdoo wanni jedhamu kun gamtaa siyaasaa osoo hin taane gamtaa waraanaa fakkaata
waraana illee keessatti jechuun gamtaa waraanaa ka taaktikii yeroo gabaabaa kaayoon isaan barbaadan tokko Abiy Ahmed aangoo irraa kaasna barbadeessina. Abiy Ahmed jechuun ammoo Oromummaa waan jedhu irra dubbachuu deema. San Abiy Ahmed aangoo irraa kaasne barbadeessina kan jedhu gamtaa waraana dha'uu barbaadan. Gamtaa waraanaa kunini gamtaa yeroo gabaabaa waliigaltee Abiy Ahmed buusuun alatti yookaan Abiy Ahmed sirni isaa balleessuun alatti waan tokko hin qaban. Warri kun warri waliigaluu miti isaanuu. Hiwwahaat irratti TPLF ummatti Tigraay irrattu Eertiraan jenosaayidii geggeessite kale jedhee himachaa ture. Faannoon jenosaayidii geggeesse Tigraahii dhihaa keessattuu Walqaayitii Raayyaa Tsegadee Tsallamti keessattuu jedhee himachaa ture. Har'a ammoo jechuun nu gargari hin baanu waan kan hundaafuu itti gaafatamaan Oromoo. Waan Oromummaa waan jedhu dubbatanii jiran. Kanaaf wanni isaan jechaa jiranii gamtaa yeroo dhufanii gamtaa taaktikii waraana dhaabbatan malee suniin alatti kaayoo waloo kallattii waloo yookaan ammoo imaammata siyaasaa ka waloo ideoloojii siyaasaa ka waloo hin qaban. Itoophiyummaa yaada Itoophiyummaa irra baay'ee waan hedduurra wal dhabanii aangoo qoodachuu bulchiinsa waan kalee amma deemaa jiru hedduurra wal dhaban garuu wanni tokko warri waliigalchuutu jira. Jibbinsa Oromootiif Oromummaa waan jedhanii yaadan irrattu rakkoon keenya cuftunuyyuu maddi rakkoo Oromoorra dhufte Oromummaadha. Oromummaa fonqolchuu qabna buqqisuu qabnu waan jedhan irratti waan waliigalanii gamtaa yeroo gabaabaa gamtaa suni dhaabbatan. Namni keenyam jechuun yoo wallaalalleen gamtaan kun waan gaarii Abiy Ahmed aangoo irraa kaasuufi jettanii yaaddan taate akki warri kun yaadaa jiru akka malee waan hamaadha. Akki warri kun yaadaa jiru akka malee waan hamaadha. Irra dubbachuu deema. An kanaaf wanni an argaa jiru wanni isaan yaadaa jiran warri walii hin galle warri waliin dhageen warri malkaa waliin cehuu hin dandeenye bakka hundattuu waliin kakachaa deemu warri jechuun gos kana ka wal balleessuuf wal barbadeessuuf deemu. Warri jechuun akka nyaaphattu wallaalu Eertiraa fi Tigraawaa wal godhanii jechuun Shaabiyaa fi Hiwwahaat jechuun waraana baadimmee saniin boodallee saniin durallee waan ture yaadattan. Faannoo fi warri Tigraawaa wal godhan yaadattan. Warri sanittu har'i jechuun walit dhufe. Mana jechuun gogaa harreetiin ijaarame. Gaafa waraabessi yuus waan diigamate. Mana maansirrattuu ijaarame. Ufii isaanii waliin galanii walii galtee waan tokkoon qaban. Garuu badii Oromoo irra dhaqqabsuu barbaadaniif irra walii galan. Kun yaada kiyya. Ani yaada akka nu badheetti miidiyaa warra hedduu dhagahee hedduu xiinxalaa ture. Hedduu jaldeeme waan isaan haasan waan cimdoo jedhu kana dhagaa ture. Wanni warri taaktikii waraanati. Taaktikii waraana kunini Tigraahii Hiwwahaat mo'achuu fi taaktikii Abiyyiin kalee uume wal fakkaata. Shaabiyaa fidee, Faannoo fidee, Liyyuu Haayilii fidee, milishaa Amaaraa fidee warri wajjin lole. Warri kun jibbinsa Tigraayitiif jibbinsa Hiwwahaat jedhuti. Jibbinsa Hiwwahaat balleessuu qabna barbadeessuu qabna diina walooti. Daaraa goonan jechuun alatti kaayoo waan tokko hin qabne. Hiwwahaat badee jennaan maal ajandaa waloo hin qabanii, siyaasa waloo hin qabanii, karoora waloo hin qabanii, Proogiraamii waan gosa tokko wanni isaan qaban hin jiru. Ideoloojii wal fakkaatu hin qabanii warri fedhii adda adda qabu. Diinii jiddu gore jennaan walittu garagalanii wal nyaatan. Gaaf jalqaba Hiwwahaat toggol. Hiwwahaat ni dhahame yookaan ammoo Hiwwahaat badee jennaan dubbiin kaatee jennaan waraanii dhaabbatee jennaan waraana tokko godhe. Waraanii dhaabbatee jennaan wal nyaachuu kaani. Wal nyaachuu kaani warri kalee wal balleessarra ammoo gamta taana jedhan. Gamta wanni jedhamee amma dhaabbate kulleen cimdoolleen har'a nyaapha yookaan diina waloo qabna. Diini kun Abiy Ahmediiti yookaan Oromummaa jedhanii dubbatan. Bor ammoo wanni kun gurraan wal nyaachaa jiran. Kanaaf ammoo Moonjereenu dubbattee jirti. Ammaa fi Abiyyi mo'annee achiin duuba walitti deebinaa waan jedhu dubbatanii jiran. Ammaaf Abiyyi mo'annaa. Walqaayitii Tsegadee labsan bulfannaa bor walitti deebinaa waan jedham dubbachaa jiran. Bor warri kun walirraan oolu. Eertiraalleen taanan haaloo gadoo Tigraahii irraa qabdi. Tigraahilleen ammoo warri Hiwwahaat jedhuuti. Akkasuma Eertiraa Shaabiyaa irraa qabdi. Warri walii hin taanetti kaayoo jibbinsa Oromootiin walit dhufan. Rakkoo warra cuftunuyyuu Oromummaa. Kan ammoo ka jedhanaa miti. Kan ammoo ka jedhe eenyutu jedhu jettanii yaadattan waggaa 34 bilisummaa Eertiraa gaafa kabajamu pirezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afeworqii Oromummaa yaada jedhamu ka uummata Oromoo bakka hin buuneni Afrikaa baha Abiy Ahmed goolaa jira. Oromummaan rakkoo akka taate Oromummaan biyya goolaa akka jirtu dubbate. Oromummaa jedhee Isaayyaas Afeworqii akka jechuun Itiyoo Fooremii faati akka Itiyoo maali jechuun 360 yookaan ammoo akka warra miidiyaa Habashaa Amaaraa garittu
Isaayyaas Afawarqii oololumaa warri gosa miidiyaa faannoo deeggarra jiru fudhatee Oromummaan rakkoo jedhu dubbate. Isaayyaas Afawarqiitti dubbate. Isaayyaas Afawarqii dubbate. Waan Isaayyaas Afawarqii dubbatani har'a jechuun የሰሜኑ ህብረት ማሊ ሰሜነኞች warri kaabaa nu akkas taane warri kaabaa warri jedhu har'a fudhatanii warri kaabaa bilisoomsuuf warri kaabaa kanaaf ammoo jechuun ka miidhaa ta'e Oromoo waan jedhamu yaadaa jiran kana jechuun warri ammaan tana duula qophaawaa jiru ideoloojii Isaayyaas irra kamatti hoggansi faannoo ka jedham kan Wallaggaan ka Amaaraati Bizaamoo jedhamti Finfinneen ka Amaaraati Bararaa jedhamti Walqaayiti ka Amaaraati Raayyaan ka Amaaraati Matakkal Benishaangul Gumuz ka Amaaraati Oromoon jechuun achi kuno gannaalee gad malee biyyiin qabdani yookaan ammoo yoo gari gannaalee yoo nuu kennan gaarii Madagaskar malee biyyiin qabdan warri jedhu sanittuu ammaan tana Eertiraa wajjin tahee Hewwahaati wajjin tahee gamta dhaabanii Oromoo irratti duullee Oromoo balleessina barbadeessina kaayoo jedhuun duulaa jiran wanni cimdoo jedhamu kana kaayoon isaa kaayoo akka malee badii uf keessaa qaba. Kaayoon kun dubbadhee jira. Gamtaa siyaasatii miti. Namni gari jechuun uummataa miti. Lakki uummata Oromootiif, uummata Tigraayitiif, uummata mara waliif fidaan jiru akka iyyatti. Yookaan uummata Eertiraatiif illee uummata Tigraay illee waliif fidaan jiru. Odoo uummataaf uummata waliif fidanii akka malee gaarii. Mariin hin barbaachisa mariin siyaasa ni barbaachisa. Uummati Amaaraatiif Tigraay wal dubbachuun, uummati Tigraayitiif Oromoo wal dubbachuun, Oromoo fi sabni biraa wal dubbachuun baay'ee barbaachisaadha. Warri siyaasan deemnaa jedhame siyaasa Itoophiyaa keessa jiranii walitti dhiyaatanii walitti dhufanii Amaaraaf Oromooleen biyyisu waliin qabanii Amaaraaf Tigreeleen akkasuma Oromoof Tigreeleen akkasuma Afariif Oromooleen akkasuma Oromoof Somaalileen Somaaliif Afariileen hunduu isaanii biyya waliin qabanii walitti dhufanii haasa'uun gaarii. Garuu gamtaan amma arginu kun jechuun ani mootummaa Abiy Ahmed deeggaraa hin jiru. Kaayoo warri duubi jiru Oromummaa yoo isaan jedhan na sodaachisa malee. Ani Abiy Ahmed jechuun hin deeggarullee jaalalwaan tokko sallee hin qabullee mootummaa Abiy Ahmed irratti jechuun waan hedduulle dubbachaa ture hin beeytanii kanattu nan mul'achaa jira. Kanaaf wanni ammaan tan cimdoo jedhamu kunin waan akka malee hamaati. Yes namni gari gaafina gaafachuu ni maltan. Gaafa jalqaba Tigreen waraana bar 2022 geggeeffame sun waraani sun atilleen deeggaraa turte jechuun warra Tigraahi bir dhaabbatte sagalee taateef jirta. Ammaan tan ammoo maali wanni adda itti nagaafachuu ni maltan. Wanni adda ni jira. Gaafa sun waraani Tigraahi gubbaattuu baname. Waraan dabaa ture. Waraan haqaa hin turre. Waraan dabaa ture. Waraan miidhaa qabu ture. Waraani sun jechuun waraan barbaachisu hin turre. Ummati Tigraay gaaf sun uf hambisuuf uf dandamachuuf jenoosaayidira dandamachuuf waan itti amanani heera biyya san keessa jira jedhani heera sabaaf sablan mirken san dandamachuuf duula sun geggeessan. Gaaf sun gaafin Tigraay akka irraa kan 4 kiiloo dhaqnee Oromummaa balleessine faannoo wajjin taane Eertira wajjin taane waan jedhu miti. Gaaf sun jenoosaayidira uf dandamannaa waan jedhu uf ittisnaa waan jedhu ummata keenya badiirraa. An akkasitti hubadha. Har'a ammoo jechuun Eertira wajjin tahanii faannoo wajjin tahanii deemnee warra 4 kiiloo jiru kana gabbaanii dubbachaa jiran dhidhimsine Oromummaa isaan duub jiru haaloo baafannaadha. Waraan haaloo bahuut ammaan ta'e wanni isaan yaadaa jiran. Ani jechuun miidiyaa warra akka malee dhaggeeffadhee moonitar godha. Duuli haaloo bahuut kan isaan dubbachaa jiran haaloo baana. jedhanii dubbachaa jiran haaloo baana jenoosaayidira mootummaan Abiy Ahmed badii guddaa godhe badii guddaa kan hundayyuu Oromoo gatii kaffaluu deema amma mootummaa Abiy Ahmed hin jaaladhu waan hedduuf jibba garuu gatiin kaffalchiisaa deema ani amma akkas dubbachuun kii mootummaa Abiy Ahmed deeggaree miti ani jechuun gara warri kun irraa kahee warri cimdoof hin jiru kun irraa kahee gara isaaniitti deeman akka isaan hubattaniif akka isaan beektaniif hammeenyi isaanii hagam tokko gad fagoo akka inni ta'e hammeenyi isaanii hagam tokko akka malee hama akka isaan taane akka hubattaniif an kanaaf waan kana gabbahee dubbachuu barbaade cimdoo warri jedhaman kun kaayoo Isaayyaas Afawarqii duuba jiru Isaayyaas Afawarqii afaan baafatee gabbahee Oromummaa jechuun isaa amma warri faannoo faallee waan sun kayachaban walitti dhufanii badii kana geggeessuu fi akka isaan itti qophaa'aa jiran argaa jirtan akkuma jedhe gamtaan cimdoo kunini warra hedduu duub jira Suudaan duub jirti akka dhagahaa jirutti Misriin duub jirti Misriin duub ammoo Saudi Arabiyaalleen duub jiraachuu dandeetti waan jedhamutu jira maal jennaan gaaf Afrikaan keessa rakkoo guddaa kaa'umaa jiru
والدرقمي يوكا والدبا إماراتي عرباتي في مملكة سعودي عربية جدوتو دي ماجرو موتوما سعودي عربية موتي سعودي عربية موتو والدب محمد بن زايد في محمد بن سلمان والدب موتوني والدبن برتا في برسيسة والدب محمد بن سلمان برتا محمد بن زايد توري والدبني والدبي ورا والدب بياتاتي أما بيجي برا دبرته والدب جتون جيوبوليتكسي غاف أفريقيا تهي سوداني كيست إثيوبيا كيست بكددا كيست يمني بي انكراجر ورانيام دلتو كاتيغراهي كونين جتون دايمنشن غودا قباچو دنداي ان كناف وني ان دبچو برباد كنا نمني كين كاورومو وان كان جتون يو إرا دبتن تات سمدون جتوني أبي أحمد قفاف ديما جرو غمتا سياساتي ميت نو تاكتيكي ورانا يرو غبابا أبي أحمد مواني إثيوبيا سن أكفين غونا كجرو أمتي أورومو أكدورت ديبو قبا أورومو ما نيابا دينا ولوتي بربداهو قبدي كجرو حالا غوس كناتيني وان ديما جرو أن كنا في جتون وراني بلسوما أورومو لين غباهي قل ليسو قب رغمانو سمدو كيس جرتاني ummata jechuun wallaggaa waan geggeessaa jiru kan arsiitu waan geggeessaa jiru kan beeytani cimdoo walii yoo jiraatan akkamiin keessa seentan maalirratti walii galtan sagantaan keessan karoorri keessan Abiy Ahmed aangoo irraa kaasuu qofaa miti achiin dubattu maalirra walii galtan waan jedhu akka isaan gabbahanii ibsan barbaad namni Oromoo waan deemaa jiru ka siyaasaa kabeessan keessa jiru beekuu qaba awwaan nagaddisiisu tokko haala gos kanaatiin jechuun warri Amaaralleen Oromoo Oromummaa irratti duulaa jiran mootummaan Oromiyaa ammoo jechuun warra maqaa Oromoo soja cufa irratti duulaa jira biyya keessa jechuun warra Oromoo irratti duulaa warri sabaaf sablammii ka Oromoo wajjin dhaabbachuu danda'a nagaa hin qabanii in akaawaa bala uuma as Oromoo wajjin bala uuma warri ammoo nyaap akkasittuu Oromoo baay'isee nyaap Oromootti hora ayyeroo garii wallaalee dubbadhu jechuun nyaaphii Oromoo diinii Oromoo guddaan tokkini mootummaa Abiy Ahmediiti haa ta'uutii malee nyaaphallee yoo ta'u jechuun rakkoo Oromootti furachuu qaba gamtaa Oromaa nyaapha daangaa darbee dhufe wajjin dhaabbanne jijjiira finna akkas goona ka jedhu kunin anguddoonatti hin mul'atu waan taateef waan cimdoo irratti waan naaf fakkaatee kana dubbachuu dandahee dubbadhe jechuudha cimdoon gamtaa badiiti haala ammaan tan jiruun bifa ammaan tan jiruun warri nu walii galaa hin jirani garuu kaayoo warra hamaan Oromummaa barbadeessina ka jedhu wanni sun Itoophiyaaf illee nagaallee hin fidu akkuma gamtaa Abiy Ahmed ka waraan Tigraayitiin dubattu wal nyaatan sunin yookaan akkuma gamtaa warra Ziyaad Barree kuffisan achiin dubattu warri waraana Suudaanii Soomaaliyaa wal nyaatee nagaa dhowwesan yookaan ammoo akkuma warra gamtaa Albashir aangoo irraa kaase ka Suudaanii ka wal nyaatan sun yookaan ammoo akkuma warra gamtaa kamiyyuu riphee lolaa Laayiberiyaa mootummaa Laayiberiyaa aangoo gubbaa kaasanii deebi'anii wal nyaatan sun cimdoolleen borillee wal nyaachuu deema garuu gatii guddaa ka kaffalu deema warri hundinuu akka diinatti akka nyaaphattu lalanii gadoo qabna haaloo qabna hija qabna hija irra baafanna haaloo irra baafanna kan uummata Oromoo kanaafuu uummata Oromoo dammaqee ija lachuu banatee waan kan hordofuu qabaa jedha